እስኪ ቅርጽህን አሳየኝ። የምንን ቅርጽ? የምን ቅርጽ አለ? ብዙ ነገር ቅርጽ አለ። የምንን ቅርጽ? ለምሳሌ የምንን ቅርጽ ነው የፈለግሽው? የማውቀው አንድ ቅርጽ ነው፣ የሰውነት ቅርጽ። የሰውነት ከወገብ በላይ ከወገብ በላይ አይደል? በታች ያለ መቼስ ቅርጽ ምንድን ነው የምታወራው? አለ ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ የእግር ትንሽ፣ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ እግር ምናምን እንሰራለን። እሺ ያንተን አሳየኝ። የእጅ የምን እግርን የትኛው? የግራ ነው የቀኝ? የግራ ነው የቀኝ እግር ማለት ነው። Oh my god. You have problem? Akka sinja. Amalal itu kami Ethiopia kumbil berdaya tinggi saya lubu kok gitu. Hoye. Ho. Gizi amalal kamerace kok gizi sinja lerace kok. Woye. Fikri woye. Iya nale mitikai. Yeni ale. Maru nebra jinta aja poko. Ay, melisi yeni ale mikwe. Ya. Jijjira tibar nabira jirtami jechofoti. Yeni ale. Afaan Ingiliffati wal jala jennu biko. Ijji ummata kana gaarii miti. Ka Ingilizanya ka wal jala jennu tigirelem. Babe. Wallahi Ingiliffani beekan ka. Babe gize injele yes babe injele yes my dear. Babe. Yes. Accent is tiny. What are you doing today? Just thinking
my God. Today I am very happy. You're very too much only Ranayadu today. Bishaan dhuguu kana dhiisatu jaalalli keessaa miicaa jira wallahi. Bishaan kun jaalalli keessaa fixe. Akkuma abbaa abdii haayilaandiidhaan bira kaatee uummata safara akka waan bonni jara adda jara keessaa bonni bu'ee wayiitti. Isin keessaa miica jaalala bishaan kun. Wallahi. Amma abbaa abdii bira kana damdee disiin beekuuf keessaa miica jaalala bishaan haayilaandii guddaa tokko bira kaatee uummata safara. Raachiyee koo raachuu xabbataa dhafate xabbasaara bilchaachuu dide malee. Ele sibila darako. Bilchaachuu dide naashi naarabsi taachi. Raachiyee maa dhufuu didde kaayiroo baalasi qayyadhee bar qayya beektaa yeroo aan argitu warri kaayiroo si jibbisiisu kan yeroo aan argitu maal sitti fakkaatu naaf. kan sejjamee warri kaayiroo bar dhugaa dubbachuudhaan. Asli nama gizee si argeetiin jedhu jechuudha. Gizee akkana si argeetiin jedhu waan qalbii diiga bahe namicha dubartoota dheefaa waggaa 70 awwaalame san argite. Nageenya adda kiyyaa nama adda kiyya ta'ee kennee abduu seen ammoo jechuudha. Ruuza kuntaalaan fe'ame jechuudha. Ruuza kuntaalaan fe'amee daraadaramee ta'a. Akkasuma fakkaata dhugaa. Mubaarak musammaa filaayyuu dhiisi duubaa durri isaatu waliin beekamuufu ka isaa ammoo waan hin nama dhibba. Raachiyee Sira siyo dhugaa. Maal bakka bishaaniitis qopheessee bara hin jedhamiti baadhannee too bishaan kana keessa waliin deddeemna jedhee bara. Rakkoon qabu bara akkuma isii ol fuudhee bishaan keessaan deemuu hin danda'u jala taraa jettee hin sodaatin. Namichi tokko beektaa namichi tokko qadhaadha yeroo tana viidiyoo itti keessan laalee namichi kun qadhaadha. Kuno bakka intiniin hin jiru ka bishaan irraa wannoo keessaa gad uttaadhanii bishaan keessa seenanii daakan ta'u waan jedhan tokko bakka nama masalxanya Awurooppaa keessatti na fakkaate. Namichi tokko furdaadha sirri furdaadha garaa qabaa tokko ammoo qadhaadha. Maal godhee yeroo furdaa kana hoo yeroo furdaan kun miizanee namicha fuudhee bishaan keessa tarraa kasa irratti achiisu kun dhufee dudduuba isaatiif baachifamee isumaa furdaa kana. Kanaafuyyuu jechuudha. Atama yookaan baadhadhee bishaan keessaan deemuun hin danda'u. Ol fuudhuu hin danda'u jettee rakkatiin dhiirri Oromoodhaa si jammir tafuute malee ta ol fuutee deemtee hin argine hagammaatitti. Na'aman. Tafuute ol fuutee kaatee waliin kuftee malee ta ol fuutee deemtee hin argine. Tafuute garuu baay'ee argine. Kanaafi aniif ati maal sitti fakkaata? Yuuba bishaan kana keessa waliin deddeemnee wakii waliin goone maal si fakkaatame? Inni akkamatti jaalala ol bashaashamuun dhattee deebitee jaalalli si keessaa dhumate maal taate qoy? Dinnichaa duddassifee ammoo
Urga Shashamane dhaqee deebi'ee mucaan maal akka ta'e hin beeku bara. Maal taate garuu raachee koo? Nangalchaachaan ta'e. Urga Shashamane dhaqee deebi'ee bara bilchaachuu didde kana daddaftee bilchaatta gisee namni waan jaalalaa kana si dubbate. Fikir Wayyee fikir. maal taate gina urga Shashamane dhaqee deebi'ee? Maalan ta'e maali yaada fadhaa girgirii gaafte maalan ta'e. Amma torbee tokko profaayii na godhu isin jedhee akkanumaatti. Torbee tokko profaayii na kaayadhu. Uummata kaayiroo kana garaa naa gubi. Suura kee profaayii na kaayadhu. Akkan kuutii korratti Makiyaa maakiin bargisee si jaalladhe san bar karaa taruu dhogganii irra duulanii waan isaan hin goone hin jiru bar. Karaa jira sii cufanii. Anaan gaafa sama karaa cufnaa jennaan abduu seen faatii karaa cufnaa baay'inaan jennaan abdiin muktaar faatii lakkeen karaan cufu jedhee dide. maaliif karaa cufisan ofii barbaadanii. Maa ofiin faayidaan qabanii namaaf hin kennan hin nyaatan isaa uummata kaayiroo jechuun lukkuu foora sirra baadhattee deemtu jechuudha. Ofiif hin kennan hin nyaatan. Naaman. Bira qabdaa leencaan, motoraan, makiinaadhaan ama hadda barre dhiisa boo. Waa seenaa ajaa'iba kana dalage. Akka intala Oromoo takkaatti seenaa ajaa'iba kana dalage. Ari'ee hunda isaanii. Guys, akka duratti amaarticheen mudditan san raachetti naa muddaan agarsiisame. Ijoollee kiyya wattaaddarra kiyya eessa jirtan? Isin argaa hin jiru bar. Raachee dhugaa yennaan isin argaa hin jiru ani eessa dhaqxan? Imran, thank you, Imran kun galatoomii Saadaa Muhammad. Ijoollee kiyya eessa dhaqxanii? Immaa koo thank you bareedduu koo hin ennaati. Ijoollee kiyya taaptaa ibicha akkuma tokko agallu. Eda seenaa dalagde kanaafi wallaa seenaa takka dalage taaptaafiin kenna bara akka ta'u abeellamaatiin miliyoona 4 galuu deemna bara. Sa'aatii baay'ee turte miliyoona 4. Yaa sa'a 3 asirra ture. Namni tokko wajji taphannee nama 1,200 na jala ture. Hundi isaanii taaptaan godhan. Abukaannoo wajjin taphatte. Hundi isaanii taaptaan godhan ammoo. Ijoollee biyya taaptaan bichaadhaan ijoollee raajee kuffisuu dandeesse. Iskiriin bilbila akkana yoo gootan injifannoo kenna gungooffanna jedhee yaadaan akka haasaa binqii. Fatiyyee Imiraan koo inni keessaniyyuu. Iskiriin bilbila akkana yoo gootan ijoollee raajee kuffisuu. Iskiriin bilbila faayi. Kaan nutti lafaan ukkaate. Imiraan galatoomii bareedu. Dhiira taate Saadaa Muhammad. Galatoomii moggooti. Eda abjuudhaan raachee kamoo yaddu argee namni abjuudhaan moo yaddu qabatamaa moo jechuu dadhabuu jechuun gadda guddaa natti ta'e. Guys, flowery kuda torba. Namni abaaboo tana hadha yoo guuttan ijoolleen mana kiyyaa dhugaa rabbi yeroo jalqabaatiif abaaboo 17 na gaafate. Abaaboo 17. Ababaan 17 namni garagaraa nama tokkoo miti nama lama mooraalii mataa akka ati kophaan iyyinee haasaa jira malee qaatamu ta'e. Guys, the triple guys. Guys, any gift sadin baisa guys. Guys, any gift is triple. Triple tahun dagatina. Triple badannee jirra. Triple imara gargaara. Yes, you can welcome kaalii keenya. Kalee sanu boonsite yoo jiraatu you can. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Eenyu abbaa kiyyaati seenaa gurraacha kanarraa jijjiira. Yookaan fiinnaa jira. Dabiliinsi jala tareera. Namni kuma kudhannaa kennu. Namni kuma saddeennaa kennu ni jira. Yes, yookaan firifirii irratti osoo ta'eeti deemne qaalii nama obboleessa galatoomee bara qaalii kee. Haala kana ada biyyees nyaaki kana ada bish. Dukeet እንደዚህ ዱቄት akkasitti qabattee jechuudha. Akkasitti gocha የእኛ ሙሽራ akkas fuula keerratti nasannasa የእኛ ሙሽራ ነሾይ ነሾይ ወሰዳሽ ዳና jettee asirratti nasannasta. እኛ ያሳዳግን በማርቦተቲ እንዳታስለሚን የሽሮ ፊዚክ jecha fuula keerratti nasannasta. Sirbi guyyaan baay'ee gaariidha. Dafi kata akkasitti nasannasa. Tokkoffaa guys taaptaap naa godha. Keer naa godha. Lammaffaa jala buutee deemtee suuqiirraa. Suuqiin hin jirtu wallaan. Atiraan isaati koona Itoophiyaa sinti isaati no. Suuqiin lama koona. Bilaasha duriyyeen silkiin harkaa fudhatti jiraachuu silkii tokkicha dhalan qabu. Abbaa manaan qabu silkii qabu. Maatiin kenna diyaasbooraa miti qotee bulaadha. Silkiin irraa fudhatan. ጥቆሚና በአማርኛ ጅራ ወረሱ ዳት በአማርኛ ዘራፍ እያልሽ ትሸልያለሽ። ቆመሽ ዝቅ እያልሽ መሬት እየነካሽ ነው። ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እቺ እያልሽ ትሸልያለሽ። ሶስተኛ ካምቴ ቆንጬታ ጋይስ ታፕታፕ ጎዳሜ ሁንድ ኬሰን ናት ተለው ሶስተኛ ማሳዲ ማሊ እንደተጠፋ ሶስተኛ ከባድ ቅጣት ሶስተኛ መታል አናበት Nufatti mataan putte. Intala osoo takka olaatti si dhageesse. Sadaffa na jijjiirma taannaa bakka jedhe. Yeroo kamiin keessaa furta fayyaa qaba. Mataan dhaabadhu. Ispoortiin garagaraa mataan dhaabadhu. Ashii bakka darbilii fixee deema rakkoon qabu. Suuta kof. Guys, one flow. Ababa kurabur namni gara saganti gabaabduu qabna ababa kurabur guuta. Guys, one flow. Nama shan guys. Nama afur flowering tokko. Nama sadi. Guys, flowering tokko. Wayni raaj. Saati tokko sa'a lama yoo Oromoon sababu. Baba kana zarraaf jedha. Zarraaf akka afaan keetiin zarraaf akka kii zarraaf jetta. Shillala በአማርኛ ተነሽ አባት ሰው አጓር ቦቆም ጨገሉ ራ ዳኩ ተቆያ ምን የዚህ ሰከም ቀጣሙ ዳኩ ዳውስ akkasitti nasannasta ያኛ ሙሽራ ናሾይ ወሰዳሽ ዳና ናሾ እኛ ያሳዳግኒ በማርቦተቲ እንዳታስለሚ የሽሮ ፊት ተሽ ፎሎሪንጎ لا كنا شيطان تقول كي رجع في بعض guys dafa di kana rana basa warri follow nango da 60 tay following إذا قاسنا إني مثلا شيطان تغير كون قبل
maal jadi ya? Inyaya sadak pamarbotati inda nasan nasina katami spirit challenge du fe amasoton katami duketu nasilar kinna nasnishi Yena, yenya musura. Bamarba hotat. Ya sadagino. Guys, please repeat. Macam tawati ada. Aba aku dapur nabuta. Namni gara-gara aku dapur aba nabuta. Namni gara-gara aku dapur aba nabuta. Ini kau yang ada biar nama satu untuk anda bila jadi satu yang nabi jadi kaji rumah si kau. Inti ni kaya kau itu rejer box si kaya. Yo, aku nanti kata apa kamu sini di sana sah? guys any karma mutola funa hello kia giftiko nuri lingene na najiran giftiko guys undum dikesan hello ko na galate fadda thank you ni na hello kana katami ni kana Kau sih kata hello kia us get ya us. malita Rejer box si kaya biar lah. katami Ah, jadi yalla. Nyai angkas ini lah seriti kabat buka duka itu seriti kabat nanti sirbika angkas itu nasa nastala inyaya sadar ini pamarbo tadi indah taslami ya shiro fitfiti Yenya asadik bamarba wotat inda aslamid bashroba fit fit ya aku jinni fit jadi ya. berarti ini kan pelajaran kasih kasih yanya muhira nasho wasadash dana nasho amsana nasenena animon sirra fuda aizo onje Yenya musura nash dabo nash. Guys, aku mau sading kata-kata dia pun di sini ditulis warna mana kia. Najran